daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kun qophii milloo innanniiti. Akkuma beekamu qophiin milloo innan torbanitti yeroo tokko jechuun guyyaa har'aa kan isiniif darbudha. Har'a immoo keessummaa weellisaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Weellisaan kun ofiisaaf beeksisuu jalqaba. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa kanan jedhu an Geetuu Alamaayyootii. Turtii gaarii qabaadhaa. Anaa dhufu. Tole baga nagaan eegdanii isiniin jedha. Duraan dursa miidiyaa wanneen carraa kana waan alattaniif galatooma. Ani weellisaa Yoosef Yaadataan jedha. Egaa weellisaa Yoosef Yaadataa tureera sirboonni kee hedduuni keessumaa sabboonaa wajjin illee hojjetteetta biyya diigamuuf kaatee anaafati yaa ijoollee Oromoo wantoota hedduu qaba. Mee weelluun kee jalqabaa maal ture? Weelluun koo jalqabaa maaltu argamnaan jedha. Maaltu argamnaan kun bara kam qabee? Maaltu argamnaan kun baranni ba'e akkuma jijjiiramni dhufeen jijjiiramni gaafa dhufuuf jedhu irraa qabee gaafa dhufus itti gammannee ture ta'eeran ta'a jenne. Sana booda gaafa laallu sanuma. Asiin ati yeessaan boos inni tokko immoo asiin hin dhiichisa. Maaltu argamnaan kan jedhu kanarratti hundaa'een hojjette. Maaltu argamnaan dhiichistuudha? Dhiichisas miti wantis miti gidduma isloodha gidduma galeessaan jechuun maaltu argamnaan dhiichisu namoonni kaan hin dhiichisu kaan immoo boo'u. Maaltu argamnaanii maaltu wanti dhufe tokko wanti addaa kaminni dhiichisnoo ittuma caale maal kan jedhuutiin. Meerra sagalee isheetti qoose. Anobse ergaan galataa dhabee dhirsa koo filma kootti dhabee. Yaa Rabbi dhiituu bariituun booha abdiin kutu garuu gaaf tokkoon mooha jette Oromiyaan. Dhugaawatti sirba yeroo wajjin adeemudha sirbi suni. Mee sirba kee jalqabaatiin? Kan lammataa maal ture? Kan lammataa immoo koommee jedha. Sabboonaa Tafarraa waliin hojjenne. Akkasidha. Lakkinu dhiis yana mana lakkinu dhiis yana mana silaa siyartuu nama ganaa jedhama. Egaa kana walaloo fi yeedaloo situ barreesse? Lakki walaloo fi yeedaloo walumaan barreessine sabboonaa waliini. Kan saas keessa jira kan koos keessa jira. Akkuma lama taanee hojjenne lamaan hojjenne waa hundumayyuu akkasi. Naafuu harka fuutanii akkamii dugdeebiin uummata biraa argame weellisaa irratti? Bareedaadha. Akkam beektaa uummanni Oromoo isa isaaf ta'u hin beeka. Inni tokko dubbatee baafatee beeka. Inni tokko immoo akkasumatti jira mitiire beeka akkasumatti dhaggeeffataadha. Deebii bareedaa arganneerra uummata Oromoo biraa. Seeraa jechuudha. Weelluun sun maal irratti argama? Weelluun sun Booree Entertainmentii irratti argama. Akkasii Booree Entertainmentii yuutuubii sabboonaati. Achirra jira. Mee daawwattoonni akka seenanii daawwataniif ati itti himi? Tole daawwattoota keenya sirbii keenya jalqabaa kan koof kan sabboonaa Tafarraa koommee kan jedhu suni inni jalqabaa suni Booree Entertainmentii irra jira. Tarii warreen argine yoo jiraattan seentanii Booree Entertainmentii achumanis subscribe gochaa ilaaluu dandeessu. yuutuubii makeenya yuutuubii Oromooti. yuutuubii Oromoo maraatiin isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif illee akka sheer gootan daawwattoota keenya sirba bareedaadha irra daawwadhaa. Mee egaa sirboota kana dura wantoonni ta'an jiru. Akka ati gara sirba kanaatti dhuftuma wantoonni si taasisan jiru? Daa'imummaa koorraa qabee wallee nan jaaladha. Wallee nan dhaggeeffadhasi baay'een jaaladhasi. Sana booda gaafa mana barumsaatii gallufaa ani ilmoo gabareeti. Bakka horii eegdutti bakka hoolaa maal jabbii eegdu maatii keef sirbita. Sirboota sirbamee jiru hin dhaggeeffattaan sirbita. Teelan deemsa keessa namoonni ma'aat sagalee qabdameetoo deemtee sirba sirbitee maal laan jedhanii hamileen sana keessa dhufaa dhufe kanumarraan kan ka'e nan yaalee kun as gaheeraa jechuu barbaadeen. Sirbina jalqabatti nafaan saaqqadde sirbame keessa sirba Taaddalaa Gammachuuti. Asumarraan illee Taaddalee baay'een jaaladha. Baay'een illee ajaa'ibsiifadha.
akkasi sirba isaati kan inni jalqaba sirbe. Samaal jedhu ture. Tokkittii xiyyaa kan jiru. Sagaleeni. Nishiga taadde nan komatiin tarii yoo si jala wanti jedhee fi haa ta'u tokkittii xiyyaa jalallee xiyyaa tokkittii xiyyaa an qabameera kuttuu situ narraa wayyaa an qabameera kuttuu situ narraa wayyaa situ narraa wayyaa kan jiru baay'een jaaladha. Bareedaadha maaliif ka'umsa sirbaatii kana ittiin sirbitees kana ittiin jalqabdee isa jedhu ilaaluu fi kan akka itti weellistu godhe mee yeroo baay'ee amma sirboota kiliippii ni hojjettu sirboonni isin kiliippii isin hojjettan kun akka barbaadanitti deemtanii waraabuuf isinii mijata. Fakkeenyaaf artistoonni tokko tokko nuun mijatu bakka kanaa deemaa nuun jedhu akkas godhaa nuun jedhu sababa kanaafi kan kiliippii hedduun immoo qulqullina dhabeef. Akkam beektaa isa kana na gaafatte miira keessa na gashayyuu garuu xiqqoon irraa dubbadha. Amma akkam beekte gaafa kiliippiin guyyaa tokko guyyaa lama waraabda. Nuti garuu guyyaa tokko keessa sa'aatii lama ta'uu arganneeyyuu kiliippii waraabuuf baay'ee gahaadha beektaanuuf akka jirrutti akkaataa keenya kanatti jechuudha. Ilmi Oromoo Wallagga taa'ee Finfinneen Oromootiyya. Arsii taa'ee Baalee Jimma taa'ee Finfinnee kanaaf wanti ta'a. Nuti garuu ilmaan Oromoo taane ijoollee Oromoo taane bakkatti kiliippii waraabbannuyyuu baay'ee rakkisa beektaa. Amma yeroo darbe hayyee yaa Rabbii kan jedhu waraabbii baane. Bakka akkasitti waraabna gaafa jennu iddoon akkasii hamaa iddoo akkasitti waraabnu iddoon kun gaarii miti nuun jedhu. Tolee jennee bakka tokkotti waraabuu deemne. Shubbistoonni dhufaniiru, kaameraamaanii dhufeera, anaaf sabboonaa qophoofnee jirra bakka waraabbii deemne. Dhaqnee daqiiqaa 10 osoo hin turiin bakki badee jedhani maal jennaan dhufe qaamni seeraa jedhani. Sana booda sokkineetti wayyaa akka uffannee jirrutti ofirraa baastutti inni kaan ofirraa baastee inni kaan meeshaan si jalaa badu jira kaameraa gaafa waraabuuf jettu qodoota baay'ee baattee wanti jetta akkuma isaatti nama jiru walitti aansurree sokkine amma saqnee bakka tokko eegalle bakka wayii tokko gaafa eegallu laftiidhaadha jedhan naan iddoon kun marsameera jedhan toleennee bakkicha dhiisnee xiqqoo liignee waraabuu eegallee bokkaan hin dhufe bokkaan kun gaafa dhufu dhiisnee sokkine baasiin gaafa ba'ee sinu jalaa qisaasa'e dadhabbiinis hin jira kun nu mudateera kun immoo gaaf tokko gaaf lama miti beektaa ilma Oromoo taate ani Oromoodha ofiin jecha iddootti dhaabbattee viidiyoo waraabbattu iddootti dhaabbattee hojiin kun hawaasa kooftaa hojiin kun uummata koo madaala jettee waan hojjettu tokko gaafa iddoorra dhaabbattee waa gootu dhabdu hedduun gaddaa ani baay'ee natti dhaga'ameera. Anamma kun quba qabutti yeroo wanto amma fakkeenyaaf yoo kitaaba eebbisuuf jette iyyama galmaa gaafatta. Weelluu kana immoo weellisuudhaaf bakka deemtanitti akka nageenyi keessan eegamu yookaan immoo akkasin iddoo barbaaddanitti hojjettaniif waraqaan hin kennamu. Amma akkam beekta fudhanne maaliif beekta waraqaan kun hin kennamaa eeyyamni akkasii kan jedhu barraa'ee waraqatarra jiran akkasii hojii irratti garuu gadi bu'ee wanti diriiree jiru hin jiru. Ilmi Oromoo kamuu gaafa viidiyoo waraabbachuuf jedhu kan sarmooniyyuu haa ta'u viidiyoo sirbaa dhiisee jechuudha. Agasmara namni eeyyama baatee deemu waan argees hin beeku. Hiriyoonni kooristoonni baay'eenis gaafa waraabbatanis gaafa waraabbadus waa tokko tokko waliin deemna waa tokko tokko badinsa walii argina wal shaffannaa kanaafiyyuu nama waraqata baatee deemu nan mudanne dabalatammoo nuti dachiin keenya lafti keenya namni kan keenya meeshaa waraanaa baannee deemna miti uffata aadaa Oromoo kun aadaa keenya kun uffata keenya kun eenyummaa keenya kan jedhu baannee deemna kanaafi
waraqaan ni barbaachisu maali? Meeqa rakkoo kana furuudhaaf maaltu ta'uu qaba? Rakkoo kana furuudhaaf akka ilaalcha kootti akka waldaa artistootaatti fa'aa wanti haasa'an amma waldaan artistootaa kun jira jedhama. Garuu isa kana rakkoon artistii maa inni artistiin maal dhabee artistiin maal rakkatee artistiin eessa garamitti deemaa jira artiin Oromoo immoo eessarraa ka'ee eessa gahaa jira kan jedhu an kana argees dhagayees hin beeku. Waldaan artistootaa jira jedhama garuu jira anuma nagaa akkuma kee kana malee walitti dhuftanii haasoftanii hin beektanii jechuudha. Mee kanaaf maaltu ta'u reemma dhimma akka itti baatanii hojii hojjettan hin qabne irratti furmaati yoo maal ta'e gaariidha. Ela amma akkam beektaa siruma waa tokko gochuuf waa tokko hojjechuuf waa tokko ta'uuf jechuudha. Anas si caala isan siin je'een bulii lakkii maal maaliin kun furmaatan ta'u. Furmaanni maalinni rakkoon maalinni ankoo badiin maalinni kan isa kanaa badiin maalinni jedhamee osoo walitti hiiqamee osoo wal dhaggeeffatamee osoo toorri dubbii taraan dubbii osoo walii laatamee kun furmaata. Yoo furmaataan ta'e malee wadaa furmaanni isaa wal dhaggeeffachuu rakkoon jiru maali badiin jiru maali jedhamee yoo walitti deebi'amee waliin dhaggeeffanne akka ijoollee Oromoo akka ilmaan abbaa gadaa waan tokko iyyuu furmaanni irra iyyuu boruyyuu hin jira jedhee yaadu. Wal dhaga'uudha. Amma immoo sirba kee sadaffaa irraa waa dubbanna. Mee sirba ka sadaffaa irratti sirbite irraa waan hojjedha. Sirbinanii sadaffaatti sirba aadaadha. Sirbuu barbaadeen turre sirba aadaa sana. Yeroo wanti bahee tokko jiru egaa amma gaa maal akka ta'e hin beeku Waaqayyo walitti namaa tokkoomsu malee Oromoon kun garee meeqa ta'ee jira. Hansi arrabsantu jiru beekta. Isin jaalalan beektanii sirba jaalalaan beektanii jaalala sirbitanii nama walitti wanti jechuun beektu. Koomentiin jira jechuun qeequun gaarii nama si qeequun jibbiin namni si arrabsu garuu jibbinsa namni si qeequun si miicca. Qeeqni saamunaa keetti ittiin ofirraa miiccatta beekta. Garuu arrabni wanti miti. Naa kanumarraan kan ka'e maali sirba jaalalaa keessa sirbi aadaa jaalalaan jira. Sirba jaalalaas immoo akkatti sirban yoo sirbamee sin argisiisna. Ani amma kan sin dhibu yeroo dhiyootti sirba aadaa jaalalaan hojjedhaan jedhee nan hojjedhe. Maal ture sirbichi? Mana qabduu dama booka gororri kee akkam laphee nama hooqa tokkittii koo malli maali anaafatu marri maani. Itu fufnee natti tola. Egaa bareedaadha. Mee haalli kiliippiin sun itti hojjetame akkami? Sadarkaa isaa eeggateera namni yaadanni sii kennee. Haalli kiliippiin sun ittiin hojjetame sadarkaa isaa eeggachuu baatus haga tokko fooyya'aadha. Sanaa oluun hojjetama ture kiliippichi bareede. Asumaan galatoomin jedha kiliippicha kan naa hojjete Jawaar Gammadaati. Inni bareechee hojjechuu barbaadee ture. Oodiyoon bareeda. Oodiyoon isaa bareedaadha. Haga ammaatu namni hin jaalata beekta. Viidiyoo asitti naa koottuu naan jedha. Bakka inni itti naa koottuu jedhu ani hin dhaqu. Ishi asitti naa hojjedhuu naan jedha. Bakka inni naan jedhu sanatti ani wanti hin jedhu. Iddooma muraasuma humnaan na fudhate bakka wabiin kee ana koottu na faana deemi maal ala wal jajjabeessuu maal deemee bakkoota muraasatti na fudhate sana booda isuma fudhatte irratti hojjedhu malee hin barbaadu bakka biraa deemee kaameraa viidiyoo waraabame hin hojjedhu haalli nagaa miti laftis nagaa miti haalli yeroo kanaa kunis sirrii miti maal kan jedhu hin sodaadhe dadhabbii isaatiin amma hojjetameeyyuu dadhabbii isaatiin viidiyichi. Weelluun kee baay'een isaa magaalaa keessa haala ta'eeti. Maaliif kana filatte? Egaa kuni beekamaadha beektaa maaliif magaalaa hin filanne baadiyyamaaf filatte wanti jedhu ilmi namaa akka booyyeetti adamsamaa jira beekte akka bineensaatti adamsamta. Egaa inni tokko jaalalaaf gaafa si waamu inni tokko immoo siriittuun si barbaada. Garee yoo inni warreen si fakkaatanii si barbaada waan ta'eef gaafa inni tokko yoo siif jirtaa nagaa siin jedhu inni tokko atas jirtaa edhaa siin jedha. Rakkoo qaba walumaa gala. Kanaaf jechuudha kan achi filatte. Malee amma nuti
bakka wantumti nu duuba jiruyyuu dhaabumti keenyayyuu sirna ta'e lafa qabateera badaa bosonaa ba'aa jira. Kanaaf jaalannee miti kan bosonatti hojjennu malee haala rakkoo nageenyaarraan kan ka'edha jechuu barbaade. Daawwattoota keenya turtiin weellisaa Yoosef waliin gochaa jirru akkatti fufeetti jira. Bashannanaa fi irraa barachaa waliin turaa isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadha. Mee ati amma artistiidha. Akka artistii tokkootti gahee sirraa barbaachisu tokko baateetta? Gaheen irraa barbaachisu tokko ba'eera yookiin hin baane kan jedhu madaalliin kee yookaan miizanni kee uummata kee erga. Sii galeera. Haga dandeettii koo haga humni koo baasee hojjechaan jira. Ittuman jira. Wanta itti amane irratti hunduma isaatu karaan ofii koo keessi koo amane. Karaa namni amanseetu hin taane karaa keessi koo itti amane deemaaman jira, gochaaman jira. Garuu dirqama koo baadheera wanti yoo jiraate immoo anaa wantoonni baay'ee wantoonni naafan jiru. Haga dandeettii koo wantoonni haga dandee yaaduuf haga humna koo nan taasisa nan godha wanti hin jedhu wantoonni baay'een kan naafan jiru. Kan kanaan dura darban keessattis immoo yaa'u hawaasa keeti kan si madaalu jechuu barbaade. Baay'ee. Mee egaa ati amma weellistoota jiran keessaati eenyuun irra ajaa'ibsiifatta? Dinqisiifataa eenyuutati? Akkam beekta weellistoonni amma lubbuutiin jiran an hundumti isaaniiyyuu baay'ee natti tolu. Ijoollonni weellistoonni baay'ee gatii kaffalanii jiraachaa jiran jiru beekta. Oromummaa isaaniittis warreen gatii kaffalan jiru. Artii kanattis warreen gatii kaffalan jiru. Garuu artiin kan gatiin kaffallee fi isinuma jiru. Hunduu guyyaa qabaaf malee. Jedhi ergi jetteetii garuu jechuudha. Cichoomina qabatanii jiranitti warreen amananii itti fudhatanii jiran baay'ee jiru. Ergi jettee garuu hunda maqaa dha'uun sa'aatiinis wantiidha. Muraasa keessa maqaanuma dhoofta. Sabboonaa Tafarraa baay'ee nama jabduudha. Falmataa Kabbadaallee akkasii. Jigsaa Bantii yoo jette Caalaa Daggafaa, Marsii Abbooma. Nimoonaa Mokonnin fa'aa hin jiru bakka ijoollonni baay'een. Warreen hafan baay'eetu jiru waamteen fixuuf malee. Kanaaf ejjennoon isaanii isa ganamaati. Ittumaan jiru. Sii galeera. Kan akka Tiiqaa Tafariifaa. Amalaanis yoo jette isa keessumaa. Hojiitiinis yoo jette yaadaatiinis yoo jette baay'een isaanii warreen galata qabani bakka galata qabu bakka. Artistoonni Oromoo baay'een warreen amma ta'anii dhaggeeffachaa jiranuu galata qabu kana wanta namaan jettuun qabdu sii galeera. Wal harkaa fuudhuun immoo waama jiru waan tokko. Abalummaaf taa'ee jettee wanta wanti jettu miti. Amma yoo ilaaltee ta'e baay'ee nama keenya irratti isa kaleessaa ol galateeffachuun hin hafa. Abalummaaf taa'ee jedhu. Kaleessa garuu bidda qixxa lamaan ture bakka abbaan sun. Maali Oromoof isa qofaa dhalate kanaafuu artistoonni baay'een jiru hangafoonni keenya namoonni baay'ee jaalannu namoonni baay'ee kabajnu inuma jiru kabajan qabaa fi jaalalan qabaa fi akkasii. Egaa gara dhumaatti fidaa jirra sagantaa keenya. Mee ani akkasii namni immoo naan beeku waan jettu. An nama akkasiiti namni immoo naan beeku waan jettu. Badaa kan namni naan hubanne yoo jiraate kuni gaaffii ulfaataa na gaafatte garuu isuma dhugumaa callisuu nan filadha. Amma to'ati waanuma nani dhugaa qabu tokko irratti namarraa waa ageessee balaabee nam bade nanaapha maali to'ati jettee kaatee haabatte aartee dhufte miira keessa galtee dhufte sa'aaticha akkatti naa hubattuu fi badaa taa'ii naa hubadhuu dhagayii ani akkasumatti maal siin hin jiru. Si hubachisiisuuf illee yaadu. Yoo xiqqaate ganaana dha'uuf illee natti deemtoo ta'e ani sirraa deemuu filadha. Amala akkasiin qaba. Amala waa nama dhiisu. Dhugaa Rabbii amala kana nan qaba. Amala waa namaa dhiisuuf amala waa dhaggeeffachuu nan qaba. Akkasumas immoo hin jira dhugaa isaa suutattee ergi bartee boodee ergi nama hamma namaatti buutu hin jaallu.
nama daangaa namatti dabartu hin jaallu. Baay'een bakka jira mitiire baay'ee nama daangaa natti darbuuf jedhu itoonni darbuu miti itoonni tarkaanfatinanii ofirraa deebisa. Sodaa nama dhuunfaa hin qabu. Sodaa nama dhuunfaa hin qabu. Garuu sa'aatii ati miira keessa jirtu tokkotti waa si hubachiisuuf hin yaadu. Erga maalummaa koo bartee booda garuu natu dogoggore yoo naan jette anaaf ati fira. Ana miti dogoggoraan jennaan garuu sa'aatichumarraa qabee ana si firoomsadhe yoon si yoomsadhe si waliin jiraachuun barbaadu. Bara kee guutuu garuu akka nagaa fi jaalatamaa taate jiraattu immoo siifan hawwa. Hamaan si yaadu si duuba. Egaa amma immoo jireenya kee keessatti guyyaan hedduu gammadde yookaan immoo gaddite jira maal ture? Jireenya koo keessatti guyyaan ani baay'ee itti gammade gaafa irreechi Finfinnee kun eeyyamame. Gaafas gammadeera. Natti toleera. Guyyaan ani itti gadde yoo jiraate immoo gaafa Hacee wareegame. Gaafa sana baay'een itti gadde. Guyyoonni kun lamaan guyyaa gammachuu koo fi guyyaa gadda kooti. Egaa akkuma jennee mee dhaamsa uummataaf qabdu yoo jiraate dhaamtee dhumarratti immoo namoota galateeffattu tarii immoo kana namatti waa balleesseera na of kolchaa namatti hin jettu yoo jiraate. Akkam beektaa amma dhaamsuma xiqqoo tokkoon qaba. Rakkoodha beektaa amma jalqaba irratti biyya keenya keessa kanatti dhugaa dubbachuun rakkoodha. Dhugaan agas mara filatamaa fi deeggaramaa miti biyya kana keessatti. Kuni gaaf tokko hin caba jennee maamanna. Itti aansuun Oromiyaan golli Oromiyaa baay'ee jeeqamaa jira, baay'ee diigamaa jira. Keessumaa faayinaansiin illee baay'ee gadi bu'aa jira sii galeera. Tokko kana. Itti aansuun immoo har'a ilmaan ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan ijoolleen waggaa tokko, daa'imni waggaa lama, daa'imni waggaa 3 haga 10, 15 abbaa malee guddachaa jira. Abbaan irraa ajjeefamaa jira. Haati irraa du'aa jirti. Kun hanga yoomiitti? Inni baratee kaampaasii ga'ee yuunivarsiitii barachaa jiru haatiif abbaan irraa ajjeefamanii waan hin baratu hin qabu. Deebi'eetu biyya jira. Inni tokko waan hin baratu obeet deebi'e. Inni tokko immoo obboleessa koo obboleettii koon qonnaa qotee jiraachisa deebi'e. Isumayyuu immoo qotee jiraachisumaaf isaanumaan guddisuuf iyyuu immoo haalli mijataa miti. Dirreen Oromiyaa dirree lolaa taatetti. Qee dhiigni itti dhangala'u qee lafeen itti cabu taatetti. Boru warreen biyya kana bushaa jiran seenaan isin isaan gaafata, seerri isin isaan gaafata. Isa seerri nama gaafatu irra garuu isa seenaan nama gaafatutu caala. Seeran sodaatiina, seera sodaachuu dhiisan. Maaf seenaan sodaanne? Maaf seenaan sodaanne? Silaa barri kun hin darba akkatti nafu nagaan isin bu'a. Yooni wallaalummaa koo irraa ka'eef dogoggoreef na of oolchaa. Jaalmarroon ilma Oromooti. Oromoo qulqulluudha. Abiyyiinis ilma Oromooti. Sila Tigiraa irratti halkan tokkotti makkalaakaanii kan Tigiree, kan Oromoo, kan Amaaraa, kan maalii miti, kan federaalaati, kan guutuu biyyittii, kan Itoophiyaati jedhamaa jire. Nuti biheeran qabnu, saban qabnu, kan biyya tokkooti nuti kan Itoophiyaati jedhamiti. Halkan tokkotti Tigiraay meeqa fixxee bulte isaaniin. Kan biyya keessatti meeqa dhumee bule. Hamma dhumee bule miti kan gabaasameeyyuu. Isaanuma faanayyuu Dabratsiyoon faa kanayyuu Geetaachoo Raddaa faa kanayyuu isaanuma faanayyuu nagaa buusani. Oromiyaa waamanii gaabii abbaa gadaa laatanii fi eeboo kennanii fi maal jedhanii nagaa buusanii araaraman. Baga araaramanii nuti nagaa barbaanna. Oromoon siriimsaayyuu nagaadha. Oromoo gaafa jamuyyuu nagaatu irraa ifa. Jaalmarroon silaa ilma Oromooti. Oromoo irraa dhalate. Jaalmarroon ni jamu kun mana citaa tokko hin qabu. Inni akkatti addunyaan waamee addunyaan bartee daraja tokko levelii tokko saba kana ol butaa jiru jechuudha. Maaliif isaan lamaaniin maal tolitti fiduu dadhabe? Maaliif wal ga'uu didan? Ijoollee abbaa tokkooti yoo nutoo ijoollee Oromooti. Namni siyaasa kamittuu
Ani siyaasa amanetti hin hordofa. Ati siyaasa amanteen deemi. Siyaasa jechuun akka hubannoo kootti waan yaadaa walii galtee waan sammuutiin wal amantee waan sammuutiin wal amansiistu malee dullaatiin miti too ta'e wal ajjeesuutiin miti. Wal ajjeesuu nama itti fufame. Dargaggeessa Oromoo uume jaarsiif jaartiin qeessaarraa buqqa'aa jira. Manni gubachaa jira. Hamma yoomitti. Nuti beekoliidha jedhaniire ergi beekoo ta'anii maali jaalmarrootiin ofitti qabanii haammatanii rakkoon Oromoon qabu maali kunoo kana rakkoon keenya immoo kunoo kana rakkoon keessan immoo kunoo isa kana jedhanii walitti qanii wal haammatanii maali yoo nagaa buusanii qe'ee Oromiyaatti yoo nagaa fidan rakkoo maal qaba karaa biraan wanbadee finxaaleeyyii wanti fe'e ilmaan Oromoo qeerraa buqqisaa jirti. Oromoon qabeenya isaa saamamaa jira. Lubbuu isaatti badaa jira. Daa'ima qalaa jirti. Ulfa garaatti ajjeesaa jirti. Keessumaa godinaaleen tokko yoo fudhattee ilaalte baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Keessumaa ammasiin gara Wallagga Bahaa kana yoo ilaalte wanbadee waan feete itti duultee uummata Oromoo qeerraa kaasaa jirti. Tokko Oromoon gootummaa qaba. Ofii lolee deebisa. Jaroota akkas gootee uummata Oromoo magara Jiddaa ayyaanaaf kana akkas gootee qalteerraa qeerraa buqqisaa jirtu horii saammachaa jirtu kana Oromoon Oromoo durii isaatti jira too ta'eeti eebootiin ofirraa ariya ture. Qaccee tokko seetu qacceetiin akkatti garafaa ariya ture. Sii galeera. Har'a garuu qaamni mootummaa bakka sana jira jedhama. Jaroota kana maaliif dhoowwuu dadhabe? Jaroota kana maaliif dhaabuu dadhabe? Kun dhugaa waaqa baay'ee namatti dhagahama, baay'ee nama gaddisiisa. Mootummaan kana quban qabu, quba qaba. Mootummaan kana hin beeku, beeka. Yoo daangicharra eegameetu, daangicharra taa'ameetu eegicha barbaachisa, lolichi lola daangaati yoo ta'e, mootummaan loltoota isaa kaa'ee hawaasni kun jiraachuu qaba. Ta'uu baannaan garuu akkaataatti uummanni kun ofirraa deebisu eeyyamuufii qaba. Uummanni Oromoo badaa waa qolachuu irratti badaa gargaarsa wantiin jedhu badaa gargaarsan kadhatu. Uummanni Oromoo qolataadha. Roorroo isaa dhufe hin kaasa ofirraa. Garuu har'a kunoo maqaama Oromiyaa maraafu har'a finxaaleeyyii wanbadee nama akaakayyuu sadiin lakkaawwannetu uummata Oromoo qeerraa buqqisaa jira gaafa jedhamu isa Jimmaa garaan aaruu qaba. Isa Baalee garaan aaruu qaba. Isa Arsii garaan aaruu qaba. Kan Gujii kan Boorana jiru garaan aaruu qaba. Oromoon daangaa tokkorraa gaafa tuqame Oromummaa walitti qabna, dhiiga walitti qabna, lafa walitti qabna, biyyaa fi biyyee walitti qabna. Isa akkasii irratti maaf wal faana duulu Oromoon kun? Maaltu wal faana isa duushisu isa dadhabsiise? Kanaaf gaafa Jimmarraa iddoon tokko tuqamte Oromoo Wallaggaatti tuqame Wallaggi taa'uu hin qabu. Har'a garuu gaafa iddoo tokko waa tuqame yoo asii lixa Oromiyaa kanarraa waa tokkotu ta'aa jira yoo ta'e hin ta'a Oromoon iddoo biraa immoo maaltu taa'uu fide? Yaa mootummaa Oromoon iddoo akkasii rakkachaa jira mootummaa nuu kaasi rakkina kana nuu furi. Mootummaan immoo didee dhaggeeffata yoo ta'e immoo walirratti ba'ee eeboo gajamoo qabate roorroo kana walirraa qolee deebisuu qaba. Ilma koo dargaggeessa koo beena qiba'ii duuli. Beena qiba'iitii deebisi roorroo qee abbaa keerraa biyya abbaa keerraa jedhee ilma isaa mana barumsaatii waameetti erguu qaba. Akkasii dhaamsa hin dhaammachuu barbaadu isa kana. Dhumarratti wanti si hafatiin jiru hangama koo hin xumureera. Ati waan jettu yoo qabaatte jechumaan akkuma jedhee dhumarratti nama galateeffadhu xumure. Itti aansuun wanti jechuu barbaadu yoo jiraate ilmaan Oromiyaa ijoolleen Oromoo Oromiyaa bakka garaa garaa keessa baay'ee rakkachaa jiru. Keessumaa irra mana hidhaa irratti baay'ee rakkachaa jiru. Mana hidhaa keessa gaafa deemte akka jireenya dararamaa jiru. Isa tokko kan isa gaafatu hin jiru inni tokko gaaffii hin qabu. Isa tokkoof immoo mirgi wabii yoo eegame mirgi wabii itti waamamu sun humnaa oli. Isuma keessaayyuu immoo isaan ittiin nuffine, ittiin qaanofne, ittillee yaani warreen mana hidhaa keessa jiran kuni. Oromiyaa xiqqaan eessa jira yoo jette mana hidhaa keessa jira. Akkan argeette jechuudha. Kanaaf yaa uummata Oromoo ijoollee baay'een mana hidhaa keessa jiru. Ijoollonni kana hin jedhamne inni tokko waggaa tureera, inni tokko waggaa 2 tureera, inni tokko waggaa 5 tureera. Kana maatiin isaan gaafanne. Sii galeera.
isuma isuma xiqqoo beekamtii qabuuf yoo immoo isuma xiqqoo ijji keessan beekuuf qofa osoo hin taane uummanni Oromoo dhaamsan jechuu barbaadu. Kanaatiif abbaan kan hiriyyaan hin gaafannetu jira waan ta'eef mana hidhaa irra waan jiru laala. Ijoollonni baay'een mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru. Dinagdeetiin illee mirga wabii illee gaafa hidhamanii wantoonni akkas akkasii jiru. Isa kana uummanni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jirtan gurra qabaadhaa, quba qabaadhaa, ilaalaalleen isiniin jedha. Mootummaa keenyaaf immoo dhaamsin dhaamu yoo jiraate dararamni akkasii yoo nurraa dhaabbate gaariidha. Keessumaa laayiviin mana hidhaa kun baay'een fokkisa. Akka looniitti baatee galta, akka looniitti lakkaa'amta. Kana jira waan ta'eefi kanallee yaada keessanuuf gashaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Yeroo kee aarsaa gootee dhuftee istiidiyoo ONN kan Gullallee gamoo Shaggar Giraand Mool Addisuu Gabayaatti argamutti dhuftee yaada bareedaa akkasii waan nu laatteef. Galatooma isinillee ulfaadha. Umarratti namootaan galateeffachuu barbaadan jiru. Umarratti namootaan galateeffachuu barbaadu yoo jiraate jalqaba mana kanaan ka'a miidiyaan ONN jedhamu kuni ijoollota ola deemaa jiran keessumaa warreen ola deeman keessaa ani nama tokko warreen akkasii warreen na duuba faa jiran warreen baay'ee na duuba faa jiran illee quba qabdu keessumaa atumtillee geetuun baay'ee ijoollota akkasii faana gaafati quba ol godhattu gaafati gana warra qicillaa rakkoo keessa kan nuti hin beekne faa yeroo akkasii qabda ammati. Innaa karaa kana baay'ee masi ajaa'ibsiifadhaanii ittuma fufi ija Oromoo taatee jirta ija miidiyaa kanaallee taatanii jirtu. Walumaa gala miidiyaa ONN kanaa fi warra ONN kana sochoosan daayirikteera hanga kaameramaan isaaniitti baay'ee galatoomaan jedha. Itti aansuutiin immoo namoonni ni galateeffadhu hin jiru. Jalqaba irratti akkam beektaa gaafa artistiin taattee gaafa artiitti makamettee gaafa gara istuudiyoo dhuftu mudannoo baay'ee si mudata. Kana biraan immoo nama si bira dhaabbatullee amma rakkoo ta'utti faa hin jira. Sagalee maammoo ol jalaa qabinsaa ol jalaa fuutu faattillee waan tokko wanta wal ilaaltu wanta wal gaafattutu hin jira. Karaa kana laalchise ani Sabboonaa Tafarraa baay'een galateeffadha. Baay'een ajaa'ibsiifadha. Sabboonaa cimima itti fufee jennoon keettaa suluu siin jedha. Akkam beektaa Sabboonaa faana iddoo tokkotti ol argine jalqaba gaafa ol agarru. Itti aansine immoo hojii walitti dhufne. Akkasii jedhee gaafanii yaadatti kennu. Ani nama artii qaru malee nama artii doomsu miti. Kanaaf kan bira dhaabbatamuu qabu kan deeggaramuu qabu ijoollee warra lafaa dhufoodha. Isaantu gargaaramuu qaba. Yoo isaaniin hin gargaarre yoo isaan bira hamma beeknu hin dhaabbanne artistummaan keenya nuti sabaafummaan keenya maayinni jedha. An artiin qara malee artiin doomsuun jecha Sabboonaa Tafarraa jalqaba nattaaseedha. Asumaan galatoominsiin jechuu barbaada. Itti aansuun immoo akkan sagalee baafadhu akkanii tokko lama jedhee iddooma kana ga'ullee warreen na godhan keessaa jalqaba irratti obboleessa koo Quxisuu Lammaa yaadataa baay'een galateeffadha. Itti aansuun abbaa koo baay'een galateeffadha. Abbaan koo yaadan baranne kanan baay'ee na bira dhaabbateera. Akkasumas Jigsaa Bantii baay'een galateeffadha. Marsii Abboomaallee Nimoonaa Mokonniin illee Dinqiisaa Dabalaallee warran baay'ee galateeffadhu. Baay'een warran ta'uufiidha. Iddoo waan tokko dhaggeeffatee waan tokko bakka akkan isaatti kan dhimmu kan maal jedhu sanyii fufii guraaraallee baay'ee nama jabduu fi cimtuudha mucaa ola deemtuudha. Baay'eetu jirtu baay'ee keessantu jira. Galatoomaa gaaluma sa'aatii waama tokko qabatee hunduma maqaawamte fituun sitti ulfaata. Kanaaf galatooma hundumti keessanuu bakka tokkotti warreen maqaa isin waamne jechuun barbaada. Hayyee daawwattoota keenya sagantaa keenya kanarraa waan hedduu akka barattan abdii guutuu qabna. Kanarraa kanumaan goolamnee jirra. An Geetoo Lamayyooti. Ogeessi kaameraa daayirektarri koo Habtaama Barraati. Torban nagaa keessa jiraadhaa. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Nagaatti. Hayyee yaa Rabbi bakka wooboo ati kishite. Hayyee yaa Rabbi bakka wooboo.
boko